لما فقرون تذوقنا سدي لقوم سكر لما أبدي أكسي إرجع كبانة نوي قدايجا جبان نوي أكمل سينغون إني سمني إسرائيلي تلك كسي فولا إسرا درب سنام أكاين أرجلت فولا ساقولقت يعني ساني كروا دوتش فمير هم غيار أتيو كقومو فاكست إسا عافمه يرو دبسن غولغانسون إسان الرت هنفا الراس فورم غولغانسون كرا كريستوس دوا إسان الرافورم مدندا هم الرتيو يرو دم إسان سيرمو سيدبسنت غولغيتش يادا كرا إسانين غولغا عافن كل yeroo inni gara gooftaatti garagalutti golgichi isa duratti hin fuudhamaa in jedha. Egaa inni goofticha jedhame kun hafuura qulqulluudha. Iddoo hafuurri gooftichaa jiru immoo birmadummaatu jira. Ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfina gooftichaa nu irraa akka calaqqisu hin goona. Nuyis ulfina gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaatti isa akka taanuuf akka goofticha isa hafuura sana biraaf nuuf dhufetti hin diddiiramna. Ameen. Kakuu haaraa mata duree keenya. Kakuu haaraa kanan dubbadha. Waa'een kakuu haaraa nama hundumaatiif ifaadha jedhee yaada. Sababni isaa rakkoo kana kan qaban rakkoo kakuu haaraa hubannoo isaa kan dhaban yeroo baay'ee warra waldaa gayaati. Achi dhufti adeemsa Yesuus waa'ee kakuu haaraa kakuudhuma yoo isinitti hime waan sadii isinii kaasee hin darbu. Kakuuwwan kun uumama boqonnaa jaarratti Waaqayyo Nohii wajjin kakuutti gale. Nagaamaa uumama boqonnaa jaarratti Waaqayyo Nohii wajjin kakuutti gale. Kakuun Waaqayyo Nohii wajjin gale sun Nohii qofa. Dhaloota yeroo sanaa kee namni Waaqayyo wajjin haasa'u Nohii qofa. Nohii Waaqayyo wajjin dubbachuun beekama. Qobummaadha qoba galeessa. Qobaasaa Waaqayyo wajjin haasa'a. Waaqayyo namoota yeroo sanaa kee Nohii wajjin kakuutti galuu jaallata. Kakuun Waaqayyo Nohiif gale akkas ture. Ani si wajjinan kakuutti gala. Muka ta'urraa. Muka akkamii? Muka ta'urraa. Markaba tolcheen. Ilaa muka ta'urraati. Makkanniisaa miti. Waddeessarraa miti. Muka ta'urraa. Amma muka ta'u argachuun iyyuu qobaadhuma isaatti chaalenjiidha. Nohiif qormaata kun iyyuu. Sababni isaa dhaloonni yeroo sanaa hin fuudha, hin heeruma, zargii jira, yeroo hundumaa cidha. Biyya ciditti baay'atutti muki hin barakatu. Nagaama, daasiitu ijaarama, manatu ijaarama, kutaa gurbaa sirreessu akka safara keenya yoo ta'e, kutaa gurbaa sirrata, daasii hojjetu, mukti sirriidhaan baraa kee aannu. Muka sirrii argachuun carraan sadi baadha. Nohiin muka ta'urra markaba tolchee markaba Nohii tolchu biyya galchamiti namoota qalsaa ta'an duwwaa fudhata. Namoota Waaqayyo barrii baneef duwwaa fudhata. Namoota Waaqayyo ol galchi jedhe qofaaf. Nohiin markaba tolchisiise furtuu sammuu ofii baadhate Waaqayyo. Furtuun markaba sanaa furtuun markaba Nohii tolchuu harka Waaqayyo irra jira. Isin mee warri na duukaa jirtan. Ishin harka Waaqayyo irra jira. Itti rakkate muka barbaade muka ta'urraa markaba kana gaafa tolchu isaduma leeleen maragee akka bishaan hin galleetti hojjete. Gaafa hojjetu Waaqayyo akkeedha. Maatii kan kee bineensota kee akormaaf dhala sanyiin isaanii horee lafarratti akka hafuuf ol galchii jedhe. Olitti galchi jedhe. Dhageessuyi markaba kanatti cubbamaan ol galuu hin danda'u. Markaba kana kee nama Waaqayyoon dhageedu waaggana. Markaba kana keessa dadhabaan seenuu hin danda'u. Markabichi nama muraasa fudhata. Markabichi nama xinnoo galcha. Markabichi bineensa xinnoo galcha. Bineensi baay'een innuma. Namni baay'een innuma. Dheekkamsi ta'uuf jedhu dheekkamsa seexanaa miti. Dheekkamsa Waaqayyooti. Dha'icha Waaqayyoo dhaloota irratti of ka'uuf ture. Dha'icha Waaqayyoo jalaa hafuuf dirqama markaba tolchametti galuudha. Markaba hojjetametti. Dha'icha seexanaa miti. Amma namni seexana sodaatu. Dha'icha Waaqayyoon sodaatu namni. Dha'icha Waaqayyoo jalaa hafuun markaba kanatti ol galchee. Gaafa ol galchu ol galee
Nohi warra isa fakkaatan hundumaa ol galchee jennaan Waaqayyo markabicha cufe ofiisaati. Namni biraan ol galuu hin danda'u. Hin dhaga'amaa? Ol galuu hin danda'u. Kanarraa kan hafe nama muraasa maatii isaa lubbuu oolche. Markabi Nohi dhama'ee hojjete, fiigee hojjete, dafqee hojjete, laga bu'ee muka mure. Namoota baay'ee otuutti qoosanii namicha kana otoo markaba kana tolcheet kan Waaqayyo ta'e ofiisaa fi dhaloota muraasa hambise. Kakuudha kun. Kakuun sun nama baay'ee hambisuu hin dandeenye. Kakuun sun Nohi qofa ilaallata. Lubaa Daglaadiyaas. Anamma waan ani itti deemaa jiru si galee maraattam. Wantan itti deemaa jiru, wannan argee dubbachaa jiru. Ilaamee kakuun namaa fira isaa galche. Namni obboleessa isaa waadaa gal. Obboleetti isaaf gaafan hojii argadde hojiin si gashee. Fira isaaf kakuu gal. Kakuun namaan galamu fira isaa biran darbu. Ilaala geessaay kakuun moofaa luba duwwaa ol galche. Kakuun moofaani namoota dhageetti qaban duwwaa ol galche. Dadhabaan ol galuu hin dandeenye. Kakuu haaraan kuni ol galche hunduma. Namoota amanan hunduma ol galche. Kakuu inni haaraan kun. Ameen ameen ameen. Kanamantu kakuu haaraan kan goote dhayyaati. Akkeera Waaqayyo kakuu koo baroota isa sirra jiru sana hin daganne. Waan ati hin ta'u jette nan ta'isa. Isatti ameen jedhi abbaayye. Nama muraasa ol galche. Uumama 17 dhaqa. Kakuu lammaffaa. Ageessui kakuu Waaqayyo Nohi wajjin gale Nohiif bineensa muraasaaf nama muraasa duwwaa hambise. Kaan hin dhume. Kakuu isa lammaffaa. Uumama boqonnaa 17. Waaqayyo Abrahaamii wajjin kakuutti gale. Abrahaamii wajjin si wajjinan kakuutti gale. Kakuun sun markabarraa gara dhanna qabaatti jijjiirame. Hinni sun nama baay'ee hambisuu hin dandeenye waan ta'eef. Kakuu Waaqayyo Abrahaamii wajjin gale dhanna qabaadha. Abrahaam dhiiga isaa buusee Waaqayyo wajjin kakuutti gala. Abrahaam dhanna qabatee ijoolleen Israa'el isarraa kan argaman hundi isaanii dhanna qabataniiti kakuu haaressu Waaqayyo wajjin. Kakuun sun kakuun Abrahaam dhiiga buusee Waaqayyo wajjin kakuutti gale jireenya bara baraatti galcha miti. Kanaanitti galcha. Kanaanitti galuu dhiiga buusan. Na duukaan jirtu mate. Yesuus kanaanitti si galchuuf dhiiga siin bu'u. Yesuus Ameerikaatti si galchuuf dhiiga siin bu'u. Yesuus booleetti si galchuuf dhiiga siin bu'u. Yesuus mee mirga isaa si teessisuudhaaf ameen hin jettuuti. Mirga isaa si kennuudhaaf dhiiga sii buusa yee. Harka nyakku dirqa qabe. Hin dhufe abbee kunoo. Hin bane gala kunoo. Waggoode abbee kunoo hin bane. Akkeera Waaqayyo dukkana ofirratti ilaalaa jirtu xalageera. Ameen jedhi abbee guddisi. Dhiiga isaa buuse. Kakuun sun saba Israa'eliin kanaanitti galche. Dhanna qabaa dhiiga buusanii Waaqayyo wajjin kakuu galanii. Seera dhanna irraatti. Seera Waaqayyo dhanna irratti kenneefidha. Seera sana jedhaan kan hin raawwanne kanaan hin naquu hin danda'u. Achii ba'uu hin danda'u. Israa'el waan ta'an hin miti. Zariidhaan tokko waan ta'an hin miti. Dhanna qabanne taanaan kanaanitti ol seenuu hin danda'an. Seera. Matumaa kunis ta'uu danda'e. Namoota baay'ee ammachuu dadhabe. Seera kanaan namni socho'uu dadhabe. Otoo achi hin gahin karaa irratti nama meeqa dhume. Otoo kanaanitti hin galin nama meeqa dhume. Dhanna qabaa sanaan nama meeqatu kan Waaqayyo ta'uu dadhabe. Seerri sun kanaanitti galche malee samiitti galchuu hin dandeenye. Ayya. Kakuu sadaffaan sitti ba'uu boqonnaa 20. Seera dhannarraa sana Waaqayyo barreeffamaan kenne. Museetti isa nama dubbachuuf jedhu lakkuno. Seera dhanna maaliin kenne? Hinaa softanii. Maal jettanii? Maal jettan? Waan meeqa isitti yoo qabattan qabadaa dhiiftan isaa garuu nan dubbadha. Ilaa dhageessu. Seerri dhanna irratti kenname sun barreeffamaan kenname. Eessatti kenname beektu? Tulluu Waaqayyo. Halkan 40 guyyaa 40 kadhatee Waaqayyo gabatee irratti seerota 10 Museetti kenne. Seerri kun caaffataan barreeffamaan kan kennameedha. Seera kana fuudhee gaafachi asii achi deebi'u Museen tulluu irraa gaafa dachaan lafa amantoonni jiran lafa sabii jiratti gaafa deebi'u adda isaa ilaaluu dadhabe sibi. Wuu jedhe hundumtuu naanne. Adda Musee ilaaluu dadhaban. Museen
humna tullurraa fuudhee dhufe humna waaqayyoo irraa fuudhee dhufe sanan golge hin mul'ifne namoonni waan irraa baqataniif namoonni itti siqu waan didaniif ifti sun ifa guddaa waan ta'eef ifa paaworii guddaa qabuudha ifa humna guddaa qabu itti siquu dadhaban Yesuus mi'a gaara geeta semaanee irratti gaafa kadhatu ifa guddaa dhufe ifti sun naman baqachiisu itti sifiisisa ifti sinarii weettaa ifi sun bayyeessuusin paaworiinsa ifti sun jaalalarraa kan dhufe ifti karaa Musee dhufe seera nama adabuudha ifti karaa Musee dhufe hin sodaachisa dhaloonni itti siqoo sodaate ifti karaa Yesuus dhufe dhalootatu itti fiigaabe ifa fayyinaaf kennameedha ifa karaa Yesuus dhufeedha harka kee ofirra naanneessi Yesuus naa ifeera jedhee abbe maal jette hin golge namni irraa waan baqateef homaa namni ba'aa sana baatee dadhabe hin dadhabe seerri Museen kenname luba duwwaa ol galcha warra kan ol galuu hin danda'an luba duwwaa ol galchaan jedhe atoo hala dhaabattee harka rukuttaaf lubaaf ati kadhachuu hin dandeessu asii kadhata mee torban kana kan kanarra kadheet waggaatti see tokko qalbisii jirata lubi hoolaa geessite waggaatti see tokko yaada gara jira amarrayyuu inni amma caafame kun dhaloota baay'ee irratti hojjechaa jedhama maqaa Yesuusin waam garuu ija golgameen isaa argu macaafa kana gaafa dubbisan seerota gaafa dubbisan kakuu haaraa gaafa dubbisan kakuu moofaa gaafa dubbisan Yesuusin argan keessatti seera argu seera duwwaatu itti mul'ata dhaloota kana baay'eetti waldaa kiristiyaanaa baay'eetti luboota baay'eetti paasteroota baay'eetti yoo seera barsiisan cubbuu waldaa kee waan badutti fakkaatu no akkas miti cubbuu balleessuun Kiristoosin barsiisuudha namni Kiristoosin barsiisu cubbuu balleessa waldaa kee dhaloota cubbuu injifatan dhaloota cubbuu irratti aboo qabaatan dhaloota injifatootu uumama waldaa kee har'a seera sitti lallabu Kiristoosin sitti lallaba isa duukkaneeffaa miti isa ifa sitti lallaba har'aa jalqabee Kiristoosii faayifu fuula kee xalaqii Yesuus naa ifeera jedhi maaloo akka itti fakkaatama baay'eeti namni gaafa kana galagaltu akka jedhe Yesuus warra Fariisotaatiin macaafatuma kana gaafa dubbiftaniidha otuu iji keessan banamaa ta'e iddoo hundumaatti anumaan na argitu jedhe amma garuu ija keessanirra golgaan waan jiruuf gaafa gaggalagalchitan caafata kana gaafa dubbiftan seera duwwaa argate iji keessan ija namoota akkasii jira bara Kiristoosin argu deebisanii Yesuusin fannisuu kan barbaadantu jiru deebisanii gatii cubbuu keetiiniif akka dhiigisii kaffalamu namoota barbaadantu jiru jara naafurri kun waan cimaadha dhoksaan kanaa dhoksaa ulfaataa amma isinitti mee waan hafitu dhoksaa ulfaataa akka jedhe Yesuus gaafa xumure sana raawwateera isti raawwateera jedhame yaate ageessu alachuumti Yesuus dhiibbaa uume addunyaa kanarratti gaafa Yesuus dhalatu warra urjii lakkaantu baabiiftuu irraa dhufee harka fuuchaa kenne dhiibbaa guddaadha warra harka fuuchaa dhufa warra kaaldotaa warra beekumsan maachurditaan beektota addunyaa kanaati isaantu sodaata Heroodis faa barcumarra daa'imas naasiseen bar daa'ima reefuu dhalattu naa duukaa irraa bu'aa jedhame naa qabaa lafanti jiru daa'ima sana naa hordofaa Yoosef faa Maariyaam faa fuudhanii Gibxitti gadi bu'an Yesuus Gibxitti gadi bu'uun cubbamoota hiikuu isan oolchine abeet Heroodis Yesuusin ari'uunsaa cubbamootatti barri cufuuf ture hin danda'amne abeet Heroodis Yesuusin qabsiisuuf ajjeesuun barbaaduunsaa cubbamaan akkan fayyine seera isaatiin dhaloota damachuudhaaf seera isaatiin impaayera isaatiin dhaloota bulchuudhaaf karoorri isaa kana karoorri Waaqayyo jaalala sagantaa Waaqayyo mana Waaqoo kee xiqqoo jaalala duwwaadhaaf meerka qabina bisheeraa keelme mana Waaqoo kee jaalala duwwaa jira jedhin meerka rukutaa Waaqayyoof mee cuuphaa isa biran ga'a Yohaannis Yesuusin dur waa'ee isaatiif raajiin raajamee ture ana duraa Eliyaasitu dhufe jedhee dubbatamee ture Yohaannis kun
isa humna Hiliyaas irra jiru fudhatee dhufeera cabbacaam. Yohannis gaafa dhufu lallabni lallaba karaa tolchuuti. Lallaba daandii karaa banuuti. Ammatu muummichi ministeeraa Dookter Abiy magaalaa kana dhufee torban tokko haala mijeessitoota dhufa magaalaa kana. Ganda dhaqu, aanaa dhaqu, baadiyyaadha mijeessu, karaatti tolfama, alaabaatu hidhama, makiinaa sisirrata, ijoolleen kosii karaarraa ka'a, mootii dhufa. Nama cimaa dhufaa jira. Magaalaa makeettu akkasiin jedhe. Yesuus otoo hin dhufin haal duree mijeesse Yohannis. Karaa tolchaa jedhe. Laphee keen sirreessaa, garaa keen sirreessaa. Karaa tolchaan ikkoo gasoo fudhadhaati, intini qofforaa fudhadhaati, karaa kana qotaa miti. Lapheen nama baay'ee tulluu baata ture. Lapheen nama baay'ee jibba baata. Karichi isaa bara. Karaa Yesuus irra ba'u ko asfaalti miti laphee keetiif. Karaa Yesuus irra deemu Hawaawwee miti asii karaa Adaamaa deemu miti. Isa miti. Karaa Yesuus irra deemu garaa keeti. Yesuusitti karaa cuftee Yesuusin hin komatin. Namni baay'ee Yesuusitti karaa cufee ta'a. Laphee nama baay'ee otuu laalte bara maaster pilaanii fakkaata. Tokkoonsaa nama lama sadii jibbee karaa cufee ta'a. Yesuus na akkamitti si karaa cufte. Nama si bira karaa banedin. An karaa baneera Yesuus naa dhufeera dhayyaati. Maal jette? Eeyyee karaa cufan Yesuusin eegan. Karaa banan eegu. Karaa sirreeffatan Yesuusin eegu. Karaa lallaba karaa tolchu Yesuus gaafa cufame taatee gurguddaa sadiitu laga Yordaanositti. Tokko hafuura qulqulluutu akka gugeetti dhufee sarara bu'e. Lama sagalee waaqarraa dubbatame. Nagaamaay sagaleetu waaqarraa dubbatame. Inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Akeeka koo sarratti raawwadha. Taatee gurguddaa kanatti ta'e achitti. Yesuus gaafa hafuura qulqulluun guutame hafuuruma kanan gara lafa onaa geeffame. Akka nama waan beennetti baraa keessatti halkan 40 guyyaa 40 gaafa tsoome seexanaan qorameedha. Seexanni isa jalqabaa gaafa si qoru buddeen fida. Miindaa dura buddeen fida. Si gaafa si qoru. Buddeen gees akkeere dhagaa kana fuudhiiti. Yoo dhuguma Waaqayyoon taate dhagaa kana buddeen godhii nyaadde. Lama seexannis caaffata beeka. Caaffataan itti dhaqa. Yesuus deebii caaffatuma itti deebise. Ilaamma faallaadhaan keenya. Gaafa caaffataan nutti dhufan billaa fuunee kaadhan. Gaafa namni gaaffii dhuu gaafatu dullaa fuunee kaadhan. Maal abbaa kee ta'uu barbaade gaaffii cimaa si gaafate nan namni. Caaffataan caaffata deebisuun hin danda'amneen jedhe. Ageessaay gaaffii buddeenii gaafatamteef yoo ta'e dullaalaan deebiftan lima caafan hin deebiftu. Hin jiru amma. Waan gaarii irratti laabaa gaataarra hadiyaas. Waaw dhufeera qoy. Ilaa dhageessu namni buddeen duwwaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo kee habamu malee. Seexanni mee waamame wanti wayii waamee dhukkubsattuuma huuqqattuudhuma waan nyaanni wayitti irratti wayii waamu intini wayii sitti kabbaadidhaam seexanni. Waamu huuqqattuu wayii itti waan mana kee jala naannaa olti itti fakkaatti kabbaadii abarseetan. Isatti Yesuus hin jalalitti akkas taatattaay nama baadhi. Namni waaqatti fakkare akkoo seetanam. Akka kee bulchuu nan danda'a namni seetan. Ergamaan akka jedhesa. Humna maaliitiin akka itti himmate. Paartii naa hidhadheem. Siyaasi waaqa irratti jalqabeem. Samii irratti. Siyaasa irratti gaffiin kun siyaasa cimaa akka himachi irratti. Aangoo irratti wal fixuu dhufeem. Samii irratti. Hindee akkamitti ana irratti boo of tuulummaa keef kaate waaqummaa koo fudhachuu hin dandeessu. An ulfina koo namaan ni sedhe gooftaan achirra. Ulfina koo eenyutti hin kennu. Qabee morma ishee qabe. Guddaadhumaam. Xinnoo wayii mitiim. Adurree wayii way gad darbate mitiim. Saree buchullaa wayiitu gad darbatame. Guddaa masaa qabee lafaan na'e. Guddaa mana keerraa lafaan na'eera. Guddaa jireenya keerraa lafaan na'eera. Harka kee darbadhu lafa dheera jedhe. Seetanni bakka jiraate. Diina koo hidhame. Bakka jiraateedha. Bakka jiraate otoo hin jiru ta'e tajaajilli hin jiru. Otoo hin jiru ta'e faarfannaan hin jiru. Otoo hin jiru ta'e lallabni hin jiru. Otoo hin jiru wayyaa seetan bakka gad darbatame. Gad darbatamuu isaan lallaban dhufe. Gad darbatamuu isaan faarfannaan dhufe. Gad darbatamuu isaan ilillee dhufe. Yesuus mataa isaa irra si dhaabe gaa.
miilla kee ol darbadhuuti ammataa isaarran jira biyyata. Indee maa hojiin suufii uffadhee dhadhaabadhutuun hin jiru ta'e maalan sitti lallaba. Yeroo tokko tokko of dhiibuu namaatiin siif hojiitu uumama. Namni tokko gaafa of tuulu zim jedhat hojii si uumamaa rasi. Akka wanti ni wayita barbaade akka kormaan daanqoo wayii gochuu barbaade hajedhuu dhiis siif hojiitu uumamaa jira. Goddanyaa keetti of tuulummaan namminaan hojii irraa ari'amaa jira. Ari'amaa jira. Akka kaabbaruu wayii godhata taanam wayii ari'amaa jirta dhiis. Dafi noormaalii ta'e. Yesuus nama nagaa jaallata. Seexanni ko addaamiif waan hin jannata kee gaafa gadi baase bofa ergee bar leenci jiram waraabessi jiram arbi jiram wanti qaamaan mana gagga'u yeroo inni lafa ejjetu kan sodaa jiru yeroo waan akkanti gurguddaa wayii jiram qallootiin kolanyaatti fayyadame hirree namaa miti garaa namaatti fayyadama seexanni tinkolanyaa barbaade waldaa kee namatti tinkolanyaa barbaade kwaarii kee namatti tinkolanyaa barbaade. Qalloon tuffatiin himate furdaadhaas immoo hin jedhin garaan isaatti kolii qabata nan bakka qodaa seexanaati akka ayiruufitti itti fayyadama. Ambulaansii seexanaati ittiin kolanyaan nama micciirama ta'an ambulaansii dhaqee nama jibbee deebi'a gama dhaqee arrabsee deebi'a achi dhaqee gaa'ela diigee deebi'a ambulaansii seexanaa. Ayyee eewu qodaa waaqayyo mucaa Yesuus jirtaa iskee seexanni sirratti hin hojjetu abbe ameen jedhi kan amantee. Tinkolanya shetta ke gargaaram namni tinkolii danda'u mandara namni sodaatu dhaqam gibbii sana koo gibbii namni takkaal inni dadhabsiisan gibbii addaan fataan mazmara sana namni takkaarran darbu wantuun naqu addaamii waan wakkee jira eegamaan riisortii waan uumame akka riisortii santinii faa jiru fakkaa isitti fakkaatiniin jireenya bara baraa fakkeetti namni yaadu jira akkamee boolee kee hoteelli cimaa wayii bishaan nasii ol biifaa intiniin faa diimlaayitiin faa lafa sanaa ifa maali akkun jireenya bara baraati kaayee dhaabate akkas miti jireenyi bara baraa akkas miti tu iskaaylaayitii jireenya bara baraati dhugaa waaqa akkam miti jireenyi bara bara waan hoteela cimaa wayii ettee kee bargarii wayii jettee ettee hedduu wayisitti fakkaataa akkam miti jireenyi bara bara wayyoo way eegamaan faaruu jira abeet wal caaluun hin jiru wal arrabsuun hin jiru si caalanatu jaala uumaa faarfachuu balkanii guyyaa ibsiin hin jiru firfiriin hin jiru bayaanatiin hin jiru faarfachuu duwwaa ameen jedhi kaa kanabaat achi faarfachuu duwwaa dhadhaayyaati akka itti karoodhaan baafatina warra chan deemattan xibsiin achi hin jiru akka waa wayi buddeen wayi faa yaaddanii ichi yaadinaam achi si achi taanaan xiqqoo gadi siqe qonna koo takkas darbiiti lafti bal'aa ayya akkeedhe nuyi akka Museen goonu ani amma akka Musee gochuuf hin dibamne ani akka Iliyaas gochuuf hin dibamne naan kennamne Iliyaasi Museen Phexrosi yaadinni tulluu kadhataa irratti kaase tokko ani akkasin godhuan Iliyaasi cubbamootatti bidda garcaasee fixe maalan mana jaarafan kanaaf Museeni seera namni ittiin cubbuutti mataa jabaatu seera namni ittiin raawwatee fayyuu hin dandeenye waa qarqaa fuudheeti namni dadhabe kan gurri cite gurra namaa mure gurra xuraam roba ilkaan namaa yoo cabse ilkaan kee caba horii namaa yoo cabse horii kee caba karaa si jalaa ba'uu hin dandeessu mana ni jaaruuf hin isaaf mana jaara beektuan isa jaalalaan nuuf isa qooda ku adabame isa naa adabuuf dhufe miti tiifoosii hin galle baalin godha isa naaf adabameef mana jaara humna maaliitiin mana jaaramne ni ijaare bakka isa ni ijaare har'aa jalqabee kakuu inni moofaan sirraa diigameera macaafa kakuu moofaan moo miti kan booda moraajiin akka jedhatu macaaficha miti kakucha diigame kakuun markaba nooyin ijaarame diigame kakuun karaa Musee dhufe diigame kakuu haaraaf seera haaraan nuu kenname karaa Yesuus kakuu haaraa amma isa duraa hin jiraat isa duraa hin jiraat nagaamaay isa Museen fide hin jiraat asiin baatee achi baatee jiraat kanoo hin jiraachif
of kee jiraachuuf ta'a. Sirraa jiraata bakka inni kun. Uma sirra Kiristoos akkeedha mitire Phaawulos. Kana booda natu jiraata mitire. Kiristoos sana keeyatu jiraate dan jiraachuu dhiise jiraatee dadhabe ka. Amma isaati jiraatee dadhabde isa jiraatee danda'u sirraa jiraata. Yesuus seera tokkitti hin cabsine beeka. Hundi ishee raawwata. Lubni kam seera Waaqayyo raawwachuu hin danda'u. Musliima ta'i, Ortodoksii ta'i, waaqeffataa ta'i, kaabinee ta'i, barataa ta'i, daldalaa ta'i, maalis ta'i. Humna ittiin seera Waaqayyo raawwattu hin qabdu. Kan raawwate isa raawwate kee gali dafi. Falmiin kaasini. Isa raawwate tolgan. Humna ittiin raawwattu hin qabdu ka. Mootummaa Waaqayyootti gala. Maal gochisiidhu jedhe. Guyyaatti 10 cabsitee 20 cabsitee isaan galta sila. Isa raawwatetti gali. Lama cabsitee 3 isaan galta. Isa raawwatetti gali. Eewna duuka. Markaba hojjetee kan ittiin gale isa hojjetametti kan gale. Markaba uumee kan ittiin gale isa uumametti kan gale. Isa ergametti kan gale. Abeet abeet markabichi singatu markabichi sooressa fudhatee hiyyeessan gatu. Markabichi luba fudhatee amanaan gatu. Markabichi warra dhiiga isaan bitate hundumaa fudhata. Markabichi. Yesuus gaafa qabamu isa jalqabaa isa alaa dhufe isa waldaa keeyyaati. Falmii guddaa kan kaase luboota. Barsiisota seeraati. Hin barsiisu garuu hin himneef. Nama baatirii dhaamaa baate deemu. Kun baatiriidha jedhu ilaa kun baatiriidha siin jedhu. Ilaa kun ibsaadha siin jedhu. Garuu hin ifu. Ibsaa dhaamaa barsiisu dhaloota. Yesuus ibsaa dhaamsee biti qabsiisee fidee ilaa kun ifa jedhu. Na ilaala ifa kun. Kamtu sii galam. Nama dukkana guddaa kee dhaabatee dukkana guddaa kee dhaabatee ifa sitti lallabu moo ifa kee dhaabatee ifatti si waamu sii wayi. Ilaa dukkanatti se waamee qottu bee sitti waa bobeeffannaa siin jedhu moo ifeeraa qottu siin jedhu sii wayi. Moo dhattee dukkana kee ibsatti. Balballi Yesuus hin banne cufaa. Jaallattus jibbitus addunyaa kan ammam dadhabaa ta'e ammam macaafa beeke hammam wallaal Kiristoosin hin qabu taanaan jireenya hin qabu. Kiristoosin hin qabu taanaan mana hin qabu. Kiristoosin hin qabu taanaan ulfina hin qabu. Namni du'ee du'aa ka'u Yesuusitti hin amanne amantaa kam seettara kam bulchiinsa kam sadarkaa kam irra jira. Yesuus hin qabu taanaan iddoo hin qabu. Warri Yesuus hin qaban dadhabaa isaatu iddoo qaba. Dadhabaa Yesuus Kiristoos dadhabaa masaat achi iddoo qaba. Meeku bakkee ol kaas ani iddoo qaba jedhi abbaa. Jari dabali ani iddoo qaba. Hunda isaa baate, hunda isaa arrabsame, hunda isaa qullaa ta'e, hunda isaa maqaa itti badee galgala sana gaafa guyyaan dukkanaa'e, gaafa guyyaan callamaa ta'e namoota lamatu bita isaan mirga isaa ture. Inni tokko Yesuusin akkeedha. Dhugumaan yoo Waaqayyoon taate, mee dhuguma yoo Masiicha taate, anas oolchi. Ofis oolchi jechira dhaabate. Hattuchi inni tokkotti galagalee suni Yesuusin jedhe. Inni jalqabaa sun Yesuusin jedhe. Hattuu inni tokko moo hattuu sanaan jedhe. Maa fakkeette? Nuyi balleessinee dhumne. Nuyi cubbuu keenyaaf iddoo kan arganne. Nuuf hin mala iddoon kun jedhe. Inni garuu balleessaa tokko malee, dogongora tokko malee, cubbuu tokko malee fannootti ol ba'e. Namichi kun waldaa dhaqee hin beeku. Qorraabii waldaas miti. Miseensa waldaas miti. Cherchi kam dhaqee hin beeku. Fannoo irratti feef. Daqiiqaadhumatti Yesuus ifa ife. Maaloo mataa kee haxaa'itti har'aa kaasee Yesuus naa ifeera jedhi maaloo. Achuma irratti mi'a inni feef Yesuus. Yesuus akkeen ati har'aa jannatatti na wajjin argamte. Namni hatee daqiiqaatti jannata gala. Amantii dhabar daqiiqaatti amane. Hojiin namicha sanaa jannatatti hin galchu. Achirra taa'ee amana. Hin amanee hin gale. Yoo falmii kaasika dhaqi kasasika. Kan kasasani koo baay'eedhaaf jireenya qabda yoodhan dhaqanii biirootti si kasasuam. Siimatu dhaqanii biiroo olaanutti. Jireenyi isa malee hin jiru siin jedheedhuum. Hin barbaachisu Yesuusin qofa siin jedheedhuum. Eewun qofaree siin jedhuure lubaan galtaan raajiidhaan galtaan hin dandeessu. Haadhoo koo hin dandeessu. Otuu dandee isaantu danda'a. Hin danda'an isaan iyyuu. Booressaa oolu bukeessaa oolu.
shan fuudhee sagal fuudhee eenyu gala? Eewda Yesuusin dhanna dhiqachuun achi hin galamu. Mataa miiccattee nettumachi garaa miiccattee dhiigaan miiccattee hoolichaan haaroftee Yesuusin dhiqattee galte. Xurii cubbuu samunaan hin baafne dhiigaan nurraa baasa. Xurii cubbuu hamoon nurraa hin baafne. Xurii cubbuu dhiqannaan kam nurraa fuudhuu hin dandeenye dhiiga isaan nurraa baasa. Wayyaa baay'ee xuraa'e maaliif miiccitume? Miqoy dubartoonni sirriitti wayyaa miiccan yeroo baay'een dubartootuma jedha. Maaliif dhiirri baay'ee hin danda'u wayyaa miicuu. Isaan mee uffata baay'ee gatamee suuqatti jiru. Samunaama noormaalii dhattee suuqiidhaa bittee miicuu piroosesii qabu. Halkan sana akka nama dhuubeetti dhuubu. Ganama saayi hoomoo bitta. Laargoo bitta. Itti yoo qaqayyarte malee irraan ba'u. Irraan ba'uun jedhe. Cubbuu keenya nurra ture. Raajonni hin dadhabanii nurra ture. Luboonni hin miinyaree dadhabanii nurra ture. Ofan miicannee dadhabne. Hin raawwanne itti naannofne dadhabne. Duduune hundumti keenya dadhabne. Hin fagaanne cira saa'u. Hin toora faayidaarraa banne. Isa badan nama baraa guddaa kee badee ta'a. Baraa guddaa keetti nama daandiin harkaa badee dhaabataan. Caakkaa guddaa keetti nama caakkaa kee dhaabatee karaa dhabee ta'u saaqaa dhufe tokkotu. Xurii lubni dadhabe Yesuustu miice. Cubbuu raajonni miicuu dadhaban Yesuustu miice. Luboonni mana qulqullummaa kee dhaabatanii oolaa qalanii dadhaban. Waggaatti oolaa tokko qalanii dadhaban. Mana qulqullummaa keetti lallabanii dadhaban. Isa isaan qoqossaa ta'e isa dhumaa shat raawwateera. Isti raawwatameera jedha ayyaati. Fannoo lallabu malee fannifamuu hin danda'an baay'ee isaanii. Lubni fannoo lallabu malee fannifamuu hin danda'u. Raajiin fannoo lallabu malee fannifamuu hin danda'u. Faarfataan fannoo faarfata malee fannifamuu hin danda'u. Inni suni fannifamee nu faarfachiisa. Fannifamee nu lallabsiisa. Ayyaan! Adoo Gilaataa Zeekaadiyaas nu ibseeti ofiitti dukkana'ee guyyaa saafaa kee reebame qullaatee dhalootaan arrabsamee akka nama waan tokkotti hin galleetti Philaaxoos takkeetti geessa. Heroodisitti geessa. Heroodis takkii tumsiisa. Heroodis Philaaxoositti achi deebisa. Achi deebisanii as deebisanii akka nama minaan kollaa'anii cubbamaa nama waan tokko hin galleetti wayii tokkotti hin galle fakkaatee maana dhooftuun jedhu dhaamaa deemu. Dhaamaa dhaqee dhaamaa xumuree harrabsamaa dhaqee harrabsamaa xumuree harrabsoo nurraa xumuree dhayicha nurraa xumuree harka gaafira naannees narraa xumurameera jedhi maaloo jedhi dabali narraa xumurameera ililchi kaakana mantamoo ililchi yes ililchaa dabalaati maaloo amma dhaadannoo tokko dhaadanne harka Yesus du'a keera. Uy, sitin tolo makuni. Harka kenan nesde Yesus du'a keera. Jadi malo. Jadi lallabi Yesus du'a keera. Yesus du'a keera. Kai ramadu Yesus du'a keera. Yesus du'a keera. Yesus du'a keera. Duuti sirratti immoo. Duuti balbala keerratti immoo. Duuti zarii keerratti immoo. Duuti qomoo keerratti immoo. Yesuus du'a sirraa